Rumaayini eegala wallahi. San booda eenyu dhahee hin jeen. Amma gurbaan dhahee kuni guddaa mucaa guddaa tokko asillee hin jiru kanatti garuu hidhamee jira maal jaaniituma ijoolleen asi jirtu wanta jaanii hidhaa jira jaan. Amma hayyee bakka aarreetuma waan goonu bakka biyya si galchina amma boodii yaaddawini jireenyi isaa amma boodii seef akka ta'e itti himnee wanta jennaa jechuudha. So viidiyoo lammataa tanas numaan qootiyaan because intention keenya gaafa maallaqa guyyii duraatti kan nu sun maallaqa saniin sababa akka namni tumee irraa fuudhuuf miti. Garuu ammoo maallaqni suni ijoollummaan kanarra wajji wanta jaan gartee wajji galan irraa fudhachuuf kana gaa namni wanta jiru ani hin beeku ta'ee akka wanni kanaa jiru. Egasii bara akkanatti bar maallaqa keessantu goddaafaa sanatti fidee maal maal hunjaa. Iddaa gisee garee kheyriin dalagadheettis sharii namanni taati. Aboo hedduun dhagaame bakka mucaa kana waan tokko murteesse. Wallahi eega sababa khiyyaa wanni dillo kungaa rabbiin waa malee asnaan finne waa malees asbina dhaabee wal nu qunnamsiisee sababa khiyyaanis gartee wanta hin jenneef waa malee miti yaa rabbi bakka gartee mi galchuu qabna. Nu gargaari. Amma guyyaatti aanu imbaasis dhayinee imbaasii raahis dhimma isaatis waa hedduu uummata imbaasii wajjii haasofnee sungaa ni dheerata dhimmini achiis isaanis fiidbaaka bareedaa harkannee gammannee deebinee guyyaa itti aanu gaafa gartee gaaddisaa bakka guyyaa kana kanaa ni gallaa uffata isaatis binnee guyyaa kana kanaa ni gallaa qophaa hoyattis maal jennee amma guyyaa sabtiidha ture guyyaan silaa galiinsaa nuti torbaanuma tokkoof dhayine. Gaafa guyyaa sabtii sun amma mana rifeensaa dhaqeetiin tolfachuuf isas mana rifeensaa akka dhufuuf amma ijoolleedhaan fidaan hin jeen. Sanboota gisii ijoollee wanta jettu jidduu sanatti waan hiyyaanni tunattee bakka guyyaa kana kaniin akka malee rifadhe ammas fatanaa lammataa fatanaa biraa. Mucaan maal tahaa ni hidhama. Hin jiru bakka magaaluma keessaa hin jiru bakka tokko hin jiru saayibootan isaa silaa bakka duraan ni dhaqee inni illee yaanu hundaa hogartee barbaadaan jeen. Karaa seessaa san ja'anii seessaa sanis hin jiru karaa achiin eeroon illee ganda kana kanaa irra guddaa achi ta'a achis barbaada hin jiru haya magaalaa keessa dhabne amma bakka hidhamee jira. Guyyaa sabtii san hidhamuu isaan dhageenya barbaanni waliin keenya gisee dhabnu mucaan kun amma isa kute yaada seeneetumaan guyyaa itti aanu alhadas barbaadu seenne amma. Guyyaa alhadaa gisee barbaannu galgala irratti maal dhageenya bargaaddisaa raafaatu dhufee fuudhee ni hidhamee jaan. Laal bakka ni hedduu tokko rifadhe jechuun yaa rabbi maalum hoo hayi mucaa kana akkanatti sababa keenyaan dhahamee ammas Emoji bocaa dhiisaa sheer godhaa wanti keenya bocaa dhiisaa nurraa sheer godhaa itti fufimu waas. Wallaahi sanboota akkasitti farree tokko jira haa galatoomuu isaatu akka malee barbaadu ture farree. Maal godhu qabna amma biyya namaa jirra gaa namas haga beenuutu jira islaama dirraa fi Itoophiyaa keessaati waan godhu ni goona as keessatti maal godhu qabna hayyee farreen kun mee mucaa poolisaa tokko jiraate biyya tanatti poolisa kana maallaqa wanta jennee achicha keessaan wanta jenne jee poolisa dhaqee fidee poolisa sanii wajjin amma makiinaa fudhatanii deeman ati yasuma noo eeganan jaanii bakka wayitti eeganii sanbooda karaa kanarratti bakka dukkan iddoon isti qoma magaalaa irraa ni fagaatti. Amma gaa kana deemu jira dukkana kana keessa deemu jira dhiyaannee abshirjii akka qalbiin irraate hedduu farree hedduu galee jiraaf bakka muuriin kiyya gummata akka laaqamte khalaas. Sanboota akkasii dhaqee poolisichiinis xiqqoo gaafa waliin wanta jaan baasuu hin dandeenye. Eddaa mucaan dhimmisaa miidiyaa irratti ajandaan ta'uu isaa nu qoftii miti iddaa achis warri achi jiru gartee ni beekan mucaan akka ajandaa ta'ee mucummaan kunuu maali takkaa yeroo dheeraa achi keessa haga jiru takkaan qabamne mucaan kun. Gaafa sun ammoo bakka wanni kun okay itti yaadamee akka waan qabamee garas akka shakkitu si godha okay itti yaadeetuma qabame bakka amma baasuu hin dandeenye nama wayiitis dawwallee akka baasus intala dhalaata akkasii xiqqoo achi keessi nama hedduu beeti maal isinis hin dandeenye hoo bakka dhimmi jabaadhaa jenneetuma amma saayiba keenya Umar tokko jira hojii jirru Umar amma gaa dadhabne ammaati dalagaadhaan hedduu biisiidha mucaan suni ammaati deemiti waan kana waliin jeen. Amma hayyee je'eeti amma gaafa dhaqu galgala keessa boru ganama deebii jaanii subiidha amma isaan toon kuttee jirti. Sanboota amma gaafa subii isaa deebi'u bar amma xiqqoo si dura baasne jaaniin amma xiqqoo si dura baasne barbaade jaaniin hin baane beeksisaa sana hundaa'u hidhuma keessa jira. Amma na dawwalee awoo gaa mucaan bee jira baga gammaddee gaa maal naan jee
haan amma gammadeetiin taayitu boo isa jira viidiyoo bane gaa maal jee amma giseen bar na biran jiru bar garuu amma baasanii magaaluma keessa jira bakka balaasuma isa deebi'uun oolu naan ja'a. Hayyee makootu na fuudhee bakka waliin barbaannaan jaan. San booda dhufee na fuudhee waliin deemnee amma kana hundaa'uu beeki. Egaa guyyaa hidhameeti waan kana gaaf tokkoon isiniin gaha jeetiin bifa dookumantariitiin waraabaa deemu ture isiniif hin maxxansa. Amma barbaadu seenna subiidha akkasiin bulee hin rafne guyyaa halkan san guutuu qaxara akkasuma bullee rakkoon qabummaati. Qaxara akkasii bullee hin rafne barii isaadha bakka ganamarraa isaa takkaaf wayi akkasii barbaannee amma magaalaa tana hunda keessa deemnee osuma deemnu ganda eeroon kana duuba akkanatti bakka akka misiyoon takka ijoollee xiqqoo harka qalleeyyii tanaa fi namoota xiqqoo sammuun isaanii tuqamte walitti qabaman hedduun takka isa. Meermeer jaama achi dhayne amma achis mee biyyoo qabanii achi darban akka misiyoon kana nama xiqqoo sammuun isaanii wanta taate kana achi geessan jaanii amma achi dhayna. Achi giseen dhaqu gaaddisaa barbaadattiin ammas ijoolluma teenyatti xiqqoo tana dubartoota kana fa'aa daa'imman kana fa'aa gariin taa'ee kanatti sigaaraa fa'aa firraa dhahaa. Wantuma jalatti gariin taa'eetuma bakka arge haruma kana gubbaa wanti jaan. Amma asis nama dhagahamanii beektaa bakka laaliituma amma dhimmi dhufneef dhimma gaaddisaati hayyee ijoollee gaaddisaa nama jaamaa agarsiisanii jirtanii footoo agarsiisnee maaluma alla mucaan kun ni dhufa gisee takka takkas ni beekan hayyee amma garuu hin agarree barbahee jiran hun ja'anii gara maanta mana hidhaa xiqqoo raafamee ture guyyaa lama mana hidhaa keessa ture guyyaan sun guyyaa lammaffaa ture mana hidhaa keessa ture hun ja'anii. Amma bakka ijoollee hin agarre jennaan bilbila kiyya kaachiitii fi mucaan wajji deemuu barreessinee fi maallaqa wahii itti dawwalanis harka kaninee fi dawwalaa jenneeni yoo agartan kanarra nu dawwala jenneeni biraa deemnee amma galle. Yaa rabbi kiyya amma akkam goona. Ammas kana dhimmiin achi dhaqeef umureetiin jira. Mucaa kana fiduu malee hin dhufni osoo mucaa kana fidii waan ta'e kana hundaa'u maybe story wahii takka story godheetiin ture hedduu na dabbare maal jee Instagramaanis Facebookaanis Snapchat waa hunda kiyyaan story hedduu na dabbare bakka waan tokkos godhuu hin dandeenye waan tokko maxxansuu hin dandeenye hagam mucaa kana arku waan tokkos wantan godhu jeetiin amma story godhee hedduu na dabbare ture san booda yaa rabbi amma akkamii. Amma mucaan kun hin jee yaa rabbi wallaahi yoo amatallee taa'e gartee mee haga mucaa kana hin fuudhinitti anis asii hin deemu bakka umar taa'uun qaba bakka malatti haa deebinu. Amma bakka xiqqoo shilim jennee ammas kaanee maqaa eenyu barbaadu seennee maal amma galgala lageenya ammas mucaan hin baanee beekaaf isiniin ja'an ture achuma keessa jira amma narkeen hun ja'a farreen kun haa guyyaa duraa dhaqee barbaade sun dhaqee ammas guyyaa lammataa mana hidhaatti. Okay, farre hayyee achu akkasuma naa qabjeetiin umar kanaan umariin jeen mucaan hin baane ganama nutti taphatanii sitti taphataniiti mee please haga dandeessutti akka taateeti mucuma kan nu harkaan gahee hin jeen bakka humna qabdu fayyadamee waan qabdu godhin jeen hayna taphatanii maal jee mucaan xiqqoo nama jabaa dhallee achi keessa biizinasa qaba nama hedduu wajjis wal beeka hayna taphatanii maal jeeti amma deemee mana hidhaa san gargatti aanu ammas dhaqee jeneraala wahii tokko jira kan wal beekanii irratti dawwalaa. San booda mucaan akkana ni jira. Yeroo tokko guyyaa san farreetti faa gabbahee ture. Farree faa gabbaatee farree faa gabbahee ture. Namaa siyaama jeetti poolisicha tokko gisee yaamuun obboleeyyan xiyyaa jeen isaan faan. San booda deemuun deebi'e maal jaanii deebisanii umar kun gaafa dhufee wanti jiru halkan kanallee hin baasneef ammaas bakka booruu baallamanii fi bakka humaa yaatiin booruu naan jaanii wanni guddaan jiraachuu isaati booruu ni bahanaan jee. Amma guyyaa itti aanu salaasaa ganama isaa umar dhaqee halkan saa kudhan bahee ati saa takka fakkas wanta godhaan saa diraayi godhaan saa hin beeku xiqqoo magaalaa irraa ni fagaata dhaqee subiidhaan amma taa'utti hin jiraan guyyatti aanus narra dawwala amma viidiyoo dawwala shakki'an bakka viidiyoo irrumaa hin eegala wallaahi san booda eenyu dhahee hin jeen amma gurbaan dhahee kuni guddaa mucaa guddaa tokko asillee hin jiru kanatti garuu hidhamee jira maal jaaniituma ijoolleen achi jirtu wanta jaanii hidhaa jira jaan. Amma hayyee bakka aarreetuma waan goonu bakka biyya si galchina amma boodii yaaddawini jireenyi isaa amma boodii seef akka ta'e itti himnee wanta jennaa jechuudha. So viidiyoo lammataa tanas numaan qootiyaan because intentionni keenya gaafa maallaqa guyyaa duraatti kan nu sun maallaqa saniin sababa akka namni tunee irraa fuudhuufi miti. Garuu ammoo maallaqni suni ijoollummaan kararra wajji wanta jaan gartee wajji galan
irraa fudhachuu fi kana gaa namni wanta jiru ani hin beeku ta'ee akka wanni kanaa jiru. Egasii bara akkanatti bara maallaqa keessantu gaddaafaa sanatti fidee maal jaa. Iddaa gisee garee kheyriin dalagadheettis sharii namanni taati. Aboo hedduun dhagaame bakka mucaa kana waan tokko murteesse. Wallaahi eega sababa khiyyaawwanni dillo kun gaa rabbiin waa malee as naan finne waa malees as bira dhaabee wal nu qunnamsiisee sababa khiyyaanis gartee wanta hin jenneef waa malee miti yaa rabbi bakka gartee miti galchuu qabna. Nu gargaari. Amma guyyaatti aanu imbaasiis dheenee imbaasii irraahis dhimma isaatis waa hedduu uummata imbaasii wajjii haasofnee sungaa ni dheerata dhimmini achiis isaanis fiidbaaka bareedaa harkannee gammannee deebinee guyyaa itti aanu gaafa gartee gaaddisaa bakka guyyaa kana kanaan ni gallaa uffata isaatis binnee guyyaa kana kanaan ni gallaa qophaa'uu yaatisii maal jennee amma guyyaa sabtiidha ture guyyaan silaa galiinsaa nuti torbaanuma tokko fudheenye. Gaafa guyyaa sabtii sun amma mana rifeensaa dhaqeetiin tolfachuuf isas mana rifeensaa akka dhufuuf amma ijoolleedhaan fidaaniin jeen. Sanboota gisii ijoollee wanta jettu jidduu sanatti waan hiyyaanne tunattee bakka guyyaa kana kaniin akka malee rifadhe ammas fatanaa lammataa fatanaa biraa. Mucaan maal tahaa ni hidhama. Injiru bakka magaaluma keessaa injiru bakka tokko injiru saayibootan isaa silaa bakka duraanii dhaqee inni illee yaanu hundaa hogartee barbaadaan jeen. Karaa seessaa san ja'anii seessaa sanis injiru karaa achiin eeroon jedhamu sun eeroon illee ganda kana irra guddaa achi ta'a achis barbaada hin jiru haya magaalaa keessa dhabne amma bakka hidhamee jira. Guyyaa sabtii san hidhamuu isaan dhageenya barbaanni waliin keenya gisee dhabnu mucaan kun amma isa kute yaada seeneetumaan guyyaa itti aanu alhadas barbaadu seenne amma. Guyyaa alhadaa gisee barbaannu galgala irratti maal dhageenya bargaaddisaa raafaatu dhufee fuudhee ni hidhamee jaan. Laal bakka ni hedduu tokko rifadhe jechuun yaa rabbi maalum hoo hayi mucaa kana akkanatti sababa keenyaan dhahamee ammas Emoji bochaa isaa sheer godhaa hundi keenya bochaa isaa nurraa sheer godhaa itti fufi maas. Wallaahi sanboota akkasitti farree tokko jira haa galatoomuu isaatu akka malee barbaadu ture farree maal godhu qabna amma biyya namaa jirra gaa namas haga beenuutu jira Islaama dirraa fi Itoophiyaa keessaati waan godhu ni goona as keessatti maal godhu qabna hayyee farreen kun mee mucaa poolisaa tokko jiraate biyya tanatti poolisa kana maallaqa wanta jennee achicha keessaan wanta jenne jee poolisa dhaqee fidee poolisa sanii wajjin amma makiinaa fudhatanii deeman ati yasuma noo eeganan jaanii bakka wayitti eegale sanboota karaa kanarratti bakka dukkan iddoon isti qoma magaalaa irraa ni fagaatti amma gaa kana deemu jira dukkana kana keessa deemu jira dhiyaannee abshirjii akka qalbiin irraati hedduu farree hedduu galee jiraaf bakka muuriin kiyya gumata akka laaqamte khalaas. Sanboota akkasii dhaqee poolisichiinis xiqqoo gaafa waliin wanta jaan baasuu hin dandeenye. Eddaa mucaan dhimmi isaa miidiyaa irratti ajandaan ta'uu isaa nu qoftii miti eddaa achis warri achi jiru gartee mini beekan mucaan akka ajandaa ta'ee mucummaan kunuu maali takkaa yeroo dheeraa achi keessa haga jiru takkaa hin qabamne mucaan kun. Gaafa sun ammoo bakka wanni kun okay itti yaadamee akka waan qabamee garas akka shakkitu si godha okay itti yaadeetu maqaan bakka. Amma baasuu hin dandeenye. Nama wahiitis ta'ullee akka baasus intala dhalaata akkasii xiqqoo achi keessi nama hedduu beeti maal isinis hin dandeenye. Haa bakka dhimmi jabaadhaa jenneetuma amma saayiba keenya Umar tokko jira hojii jirru Umar amma gaa dadhabne ammaati dalagaadhaan hedduu biziidha mucaan suni ammaati deemiti waan kana waliin jeen. Amma hayyee je'eeti amma gaafa dhaqu galgala keessa boru ganama deebii jaanii subiidha amma isaan kuttee jirti. Sanboota amma gaafa subii isaa deebi'u bar amma xiqqoo si dura baasne jaaniin amma xiqqoo si dura baasne barbaade jaaniin hin baane beeksisaa sana hundaa'u hidhuma keessa jira. Amma na dawwalee awoo gaa mucaan bee jira baga gammaddee gaa maal naan jee. Haan amma gammadeetiin taa'ee duboo isa jira viidiyoo bane gaa maal jee amma giseen bar na biran jiru bar garuu amma baasanii magaaluma keessa jira bakka balaasuma isa deebi'uun ooluu naan jaa. Hayyee mahootu na fuudhee bakka waliin barbaannaan jaan. Sanboota dhufee na fuudhee waliin deemnee amma kana hundaa'uu beeki eega guyyaa hidhameeti waan kana gaaf tokkoon isiniin gaha jeetiin bifa dookumantariitiin waraabaa deemu ture isiniif hin maxxansa. Amma barbaadu seenna subiidha akkasiin bulee ani hin rafne guyyaa halkan san guutuu qaaxira akkasuma bullee rakkoon qabummaati qaaxira akkasii bullee hin rafne barii isaadha bakka ganamarraa isaa takkaaf wayi akkasii barbaannee amma magaalaa tana hunda keessa deemnee osuma deemnu
ganda eeroon kana duuba akkanatti bakka akka misiyoon takka ijoollee xiqqoo harka qalleeyyii tanaa fi namoota xiqqoo sammuun isaanii tuqamte walitti qabaman hedduun takka isa. Meermeer jaama achi dheeni amma achis mee biyyoo qabanii achi darban akka misiyoon kana nama xiqqoo sammuun isaanii wanta taate kana achi geessan jaanii amma achi dheena. Achi giseen dhaqu gaaddisaa barbaadattiin ammas ijoolluma teenyatti xiqqoo tana dubartoota kana fa'aa daa'imman kana fa'aa gariin taa'ee kanatti sigaaraa fa'aa firraa dhahaa wantuma jalatti gariin taa'eetuma bakka arge haruma kana gubbaa wanta ijaan amma asis nama dhagahamanii beektaa bakka laaliituma amma dhimmi dhufneef dhimma gaaddisaati hayyee ijoollee gaaddisaa nama jaamaa agarsiisanii jirtanii footoo agarsiisnee maaluma mucaan kun ni dhufa gisee takka takkas ni beekan hayyee amma garuu hin agarree barbahee jiran nuun ja'anii gara maanta mana hidhaa xiqqoo raafamee ture guyyaa lama mana hidhaa keessa ture guyyaan sun guyyaa lammaffaa ture mana hidhaa keessa ture nuun ja'anii amma bakka ijoollee hin agarre jennaan bilbila kiyya kaachiitii fi mucaan wajji deemuu barreessinee fi maallaqa wahii itti dawwalanis harka kaninee fi dawwalaa jenneeni yoo agartan kanarra nu dawwala jenneeni biraa deemnee amma galle yaa rabbi kiyya amma akkam goona. Ammas kana dhimmiin achi dhaqeef umureetiin jira. Mucaa kana fiduu malee hin dhufni. Osoo mucaa kana fiduu waan ta'e kana hundaa'u maybe story wayii takka story godheetiin ture. Hedduu na dabbare maal jee. Instagramaanis, Facebookaanis, Snapchat waa hunda kiyyaan story hedduu na dabbare bakka waan tokkos godhuu hin dandeenye. Waan tokko maxxansuu hin dandeenye. Hagam mucaa kana arku waan tokkos wanta hin godhu jeetiin amma story godhee hedduu na dabbare ture. San booda yaa rabbi amma akkamii. Amma mucaan kun hin jee yaa rabbi wallaahi yoo amatallee taa'e gartee mee haga mucaa kana hin fuudhinitti anis asii hin deemu bakka umar taa'uun qaba bakka malatti haa deebinu amma bakka xiqqoo shilim jennee ammas kaanee amma eenyu barbaadu seennee maal amma galgala lageenya ammas mucaan hin baanee beekaaf isiniin ja'an ture achuma keessa jira amma narkeen hunjaa farreen kun haa guyyaa duraa dhaqee barbaade sun dhaqee ammas guyyaa lammataa mana hidhatti. Okay, farre hayyee achu akkasuma naa qabjeetiin umara kanaan umariin jeen mucaan hin baane gara manuutti taphatanii sitti taphataniiti mee piliis haga dandeessutti akka taateeti mucuma kan nu harkaan gahee hin jeen bakka humna qabdu fayyadami waan qabdu godhin jeen hayna taphatanii maal jee mucaan xiqqoo nama jabaa dhallee achi keessa biizinasa qaba nama hedduu wajjis wal beeka hayna taphatanii maal jeeti amma deemee mana hidhaa san gargatti aanu ammas dhaqee jeneraala wahii tokko jira kan wal beekanii irratti dawwala. San booda mucaan akkana ni jira. Yeroo tokko guyyaa san farreetti faa gabbahee ture. Farree faa gabbaatemi. Farree faa gabbahee ture. Namaa siyaama jeetti poolisichi tokko gizee yaamuun obboleeyyan xiyyaa jeen isaan faan. San booda hin deebi'e maal jaanii deebisanii umar kun gaafa dhufee wanti jiru halkan kanallee hin baasneef ammaas bakka booruu baallamanii fi bakka humaa yaatiin booruu naan jaanii wanni guddaan jiraachuu isaati booruu ni bahanaan jee. Amma guyyaa itti aanu salaasaa ganama isaa umar dhaqee halkan saa kudhan bahee ati saa takka faa akkas wanta godhaan saa diraayiv godhaan saa hin beeku xiqqoo magaalaa irraa ni fagaata dhaqee subiidhaan amma taa'utti hin jiraan guyyatti aanus narra dawwala amma viidiyoo dawwala shakki'an bakka viidiyoo